Maneedhaa kana keessa maaltu jira? Uffata haaphiidhaan uffattee keessa taa'uu hin dandeessu jechuudha. Tuuttaa maneedhaa takkaa'uu yuunifoormii maneedhaa hin jirtu jechuudha gabaabdumatti. Kanaafuu ammoo qaaliidha. Tokkichaan riyaala 5 haga 15ti. Cinaan tuni ammoo yoo akkam carroomanidha jechuudha. Roozaa waa xiqqishoo sitti kannan. Roozaa waa xiqqoo kiniina mataadhaa paanadoolii hin argattu. Mootummaan biyya teenya osoonii fi isaan kun hundinuu asitti dhumanii gumaa fudhateeffadha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن أردفتوه جلتمو في خبجمو نجا فيا قبضني إسنين جتشا بكم جرتن التين جيني خو إسنا هاجي وجا أرانتنا واي أبليين كينيا هيدا سود عربية خيسة تركتشا جراني راين تكشو دبتشولو فيتشولا عمل لي وانين خيسة بيخو ركني أبليين كينيا خنا إرتي جيف ما جرو تكاو وني إسان خيسة جران وانو تي فيديو دان تكاو سوشيال ميديا رتي أجر روحنا جالا وان أشي خيسة إسان ميدا جرو تك كانين إسني في معي شو حاجة توكو خناف أبليين كيا أصوني في سنة هندبرين دورتي مي أكاتا اتصاد عربية رفن ولين هذا ونو فيديو جواب دوشولا مالي في جنان دوران أكاتا نتلوفن لغة نجابات بيتين الراحات الصومالية خيسة دبرتي تكاو جيبوتي خيسة دبرتي بحرك التامرتي يمن دبرتي غارة خنا خيسة ديمتي رفون نجابات جوك أبسو جب دوران نمن خينيسكي غروتو أمان تنا أكاتا اتقلتوس ركينة چمارا خانومان سلا أسخيز جرو ورّي سلا غرتي ورقا هيما هنكمني ورّي ورقا جيرينيا هنكمني أكا جباتي بوبيه غلچور خناف مي فيديو تكشو أكاتا اتي غارة بيتنا خيسة ديما بيتنا سينان تكشو فيديو هاگا خنا داور دارا سامبو دولتي ديبين أيها فيديو كنا فكات خوني أمان تنا غارة سود عربية تيجور غارة هما خنا خيسة ديبني دبرة غارة خنا خيسة تأماس بيكردو أصوني في رجع خنا كقبتو هلأيا قبان كارته خفته أشيبوتين كه ربع متومل كارادان خفته يجور غروتو أمان تنا إرجع خنا هند خيسة دبرته جيرين خي موي شوراف تكاو جيرين خي إنجيفة شوراف إفجيجيرو راف بياباته خايون كيسان سين رغون قبمته أكا اتقلتو انجرو أكاتا اتي هوغاني في أسلوبني وخيسة جرانو أكاتا اتي أمالي منا هيدا خيستي وانتوتا نما خيني رقيها جران وان سوشال ميديا رتي أقر رخوانا جالا ركوتين سمونا متويتوتو چي خيسي رجل خناف هردفتوتو خو جالتامو في خبجمو فيديو قبابا سكن دي واتكشو خنا ولين هذا ونو akkanatti rakkattee akkanatti dheebuuf beelaan garaa keedhattee gaafa jireenya kee fooyyeessuudhaaf bakka yaaddu geesse amma rahaa argadhee jettee haa toltu haa baddu ati qalbii tee gammachuu itti himtu osoo akkanatti jirtu sanbooda maal taate akka carraa dhufee si qabee mana hidhaa si naqa wanti garuu mana hidhaa san keessatti sirratti raawwatamu wanti mana hidhaa san keessatti xiinsammuu kee tuqu waan adda addaatu jira jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyya rakkina mana hidhaa san keessa jiru xiqqishoo waan asirratti agarru kana caalaa waan hin addaan isiniif baasuun qaba. Ani akka mataa kiyyaatti nama bakka san dhaqee jechuudha.
Okay. Tokkoffaa rakkinni bakka san jiru amma fakkeenyaaf biyya tana yeroon oowwaatis oowwa yeroon qorraatis qorra garuu mukayyafa namni as keessa jiru hundi ni beeka jechuudha garuu namni beeteenyaa mukayyafa dhiroo namni beeteenyaa mukayyafa dhageetu hin beeku mukayyafa jechuun maashinii hoo'a takkaahu oowwa siif qorrisiisu akkasuma qorrallee siif hoo'isuu dandeenya jechuudha mukayyafa jechuun isa kana. Okay, maneedhaa kana keessa maaltu jira sa'aatii 24 waggaa guutuu jechuudha sa'aatii 24 maashiniin kun abadan hin dhaamu. Maashiniin kun ammallee yoonii fi ati uffata jajjabaa ofirraa qabaatte malee uffata haaphiidhaan uffattee keessa taa'uu hin dandeessu jechuudha. Amma fakkeenyaaf bakkuma ammaan tana ijoolleen teenya itti hidhamte tanatti yakkamtootaa jira. Warra yakkamtoota kanaaf uffanni halkaniitis uffanni guyyaatis ni dhiyaata jechuudha. Garuutu warra silaa seera hin qabne kana warra silaa kara biyyaa galuu deemu kana uffanni halkaniitis uffanni guyyaatis tuuttaa maneedhaa takkaa'uu yuunifoormii maneedhaa hin jirtu jechuudha gabaabdumatti. Akkuma nuti har'aan tana asirratti agarru kana peestaala uffatee warra jiraatu jira jechuudha. Kanaafuu ammoo qaaliidha. Tokkichaan riyaala 5 haga 15ti. Nama qabuutu bitate jechuudha. Akkasiin yoonii fi gareen takkaahuu warroottan kutaa tokko keessatti waliin hidhaman kan jeeqan taate wanni biraa tagootu hin jirtu mirga kee gaafachuu taate malee gaafachuu hin dandeessu akka tasaa jechuudha. Yoonii fi kanii fi kana gaafattu taate yoo waan biraa dhaban yoonii fi ani qixaaxa irra laafaa jechuudha. Qixaaxa irra laafaa yookaan situmuu yoo ammoo san dhaban akka ati ol kaatee hin deddeemne akkuma ati peestaala gurraacha san seenteetuma teessu jechuudha. Akkuma ati peestaala gurraacha san seentee teessu sitti wayyeessa maashinii kana haga dandeenye jechuudha. Beeyta ga'aati namni tokko ati haala jiru qorra uffata haphiidhaan keessa deemuu akka hin dandeenye ni beeyta jechuudha. Kanaaf rakkinni gara qorraatiin rakkinni isaan keessa jiran haa hoo'us haa qabbanaa'us kana. Qabbanaas taanaan oowwaas taanaan hin dhaamu walumaa galatti maashiniin kun. Rakkoon inni lamada rakkina nyaataati. Namni biyya tana jiru daabboo takkaa'u namni ganda arabaa kana keessa jiru biyyoota arabaa kana keessa jiru daabboo isaan fayyadaman ni beektan jechuudha. Giraama 10 hin geessu giraama 15 hin geessu daabboon takkittiin. Daabboo takkittii tana guyyaa irraa jechuudha. Hiraataa fi laaqana hiraataa fi fatara daabboo takkaa fi cinaa galgalaas daabboo takkaa fi cinaa ganamaas daabboo takkaa cinaa cinaan tuni ammoo yoo akkam carroomanidha jechuudha. Garuu laaqanni isaanii ruuzaa waa xiqqishoo sitti kannan ruuzaa waa xiqqoo ruuza kana hoggaas nyaattee hoggaas beelota nyaata garaa keessa taa'u miti jechuudha. Gara nyaataatiin kan bishaanis hin argamu. Bishaan kan isaan fidan waliin gahu. Maaliif kutaa tokko keessa nama 200 waliitu hidhama waan ta'eef. Gaafa rakkattee gaafa dheebotte maal goota? Namni keenya bishaanii fi haati hamtuun qabu waan yuusan gurra qabatee waan jiruuf dhaqeetuma bishaanuma namni gartee dhiqataaf itti fayyadamu kana dhuga. Bishaan dhiqataaf itti fayyadamu kun yeroo saniif yoo asii godhuu baatillee boodaaf jireenya kee keessatti miidhaa sirra fide jechuudha. Rakkinichi keessa jiru inni sadaffaadha. Rakkoo fayyaati. Yoonii fi kasi dhukkubu taate duutee tuma bakka san keessa gabbaata. Akka carraa nama muraasaatu hagartee lubbuun keessa jirtu kasilaa keessa bookaate bakka sanii bee mana yaalatti du'e jechuudha. Eega dhukkubaan akhiradhe. Kiniina mataadhaa paanadoolii hin argattu. Suuqiin achi keessatti jiraatullee nama keenyaaf hin dhayitu. Hojjettoota achi keessa jirutu saabuna qaamaa saabuna uffataa miiccatan sanuu warra uffata qabu jechuudha. Riyaala 25 haga 50 maallaqa biyya tana.
akkasuma saabunni qaamaallee sanuma jechuudha. Gara fayyaatiin gonkumaa namni qiniinii takkasii kan nu jiru achi keessatti. Inni afuraffaadhaa waan xiinsammuu namaa tokko jechuudha. Fakkeenyaaf ati akka nama tokkotti gaafa lubbuu ta'e tana jibbite khalaas dhukkubsattee jirte jechuudha. Bakka san keessatti namnichi jiru lubbuu isaa hin fadhu. Maalirraa kan ka'e akkaataan qabiinsa isaanii akka bineensaatti ilaalamtu jechuudha. Akka bineensaatti. Maaliifuu yeroo gargarii yooniif ilaaltu bineensi sirra kabajaa qaba jechuudha. Kanaafiyyuu ati gaafa namni akkanas ilaale gaafa haayoon ati manaa baateef osoo nama miidhuun ta'in if jijjiireetiin jireenya kiyya fooyyeessaa taate jechuudha. Gaafa garuutuu yaada keessan hanqatte osoo ni fi yaadni kee galma siin gahin haatee mana hidhaa seente mana hidhaa san keessatti galuu dhabde waggaa tokko waggaa lamachi keessatti hidhamte sanii wajjiin ammoo akkaataan qabiinsa keetii namni silaa sirratti godhanii si eegu gaafa akka bineensa gaaraatti silaale wanni hamaan kana irra caalu gonkuma hin jiru. Ati gaaf kana lubbuu ta'e jibbite jechuudha. Namni lubbuu isaa jibbe khalaas wanni si'eef hin jirtu. Haram deemta. Hara dhibdee itti deemta jechuudha. Ati lubbuu ta'e jibbina taanaan mataa dhukkubsatte. Kanaafuu rakkinni obboleeyyan keenya keessa jiru rakkina hamaa. Mootummaan biyya teenyaa yoo taate mootummaan biyya teenyaa osoonii fi isaan kun hundinuu asitti dhumanii gumaa fudhateeffadha. Akkuma beektan kasilaa biyya keessa jiru lubbuun nama keenyaa namuma biyya saniitu jechuudha. Kan siyaasaa isa dura dhaabbatu lubbuu shimbirroo biratti hin geessu. Ka biyya namaa jiru miti jechuudha. Silaa isaa taate gumaa fudhachuudha fadha mootummaan biyya teenyaa. Kanaaf obboleeyyan kiyya namuutu akka amantii teessanitti musliimaas haa ta'u kiristaanaas haa ta'u waaqeffataas haa ta'u akkuma amantii teetitti rabbi kadhadhu. Ammoo namni biyya teenya san keessa jirtan jechuudha. Namni biyya jirtan ha biyya namaatis jirtan manguddoolleen sheekkoleelleen qeensoolleen paastariilleen akka mootummaatti iyyatanii ummata kanaaf sagalee taatan. Ummanni kun dhumaa jira. Ilmaan keessan obboleeyyan keessan rabbii isin uume sodaadhaa mootummaatti iyya warri biyya jirtan. Namoonni gurguddaan, namoonni dhageettii qabdan, namoonni beekamtii qabdan. Kanaaf ani har'aan tana yaada kiyya sumarratti gabaabseetiin jira. Obboleeyyan kiyya bakkuma jirtanii harka keessan ol qabaadha. Obboleeyyan keenya Saudi Arabiyaa keessa jiraniif du'aa godhaa. Aga viidiyoo biraatti walitti deemnu.